baqataa irraa kaambii baqataa biraa dhugosu deeman. Kaambii baqataa kun baadiyyaa keessa jechuudha kiiloomeetira 800 boqonnaa deemnee bara. Kaambii tana keessa caakkaadha waa takka hin jiru. Waa takka hin jiru. Waan jiru bofa qofaa jira. Achi fidanii maal godhan sharaa dukkannaan jechuudha. Sharaa si kanaan isii sharaa dhaabbata. Sharaa fi raashina si kanaan fi kaardii si kanaan jechuudha. Kanaaf ijoolleen abbootii adda addaa shibbakrii tun fi du'aaraa jee kaardii akkana jirra. Amma gaa sharaa dukkannanii amma gaa gizee sharaa dukkannan sharaa kana dhaabbannee lafti tun citaadha. Citaadhaa gaa amma firaashina hin jiru waa takka hin jiru. Amma gaa akkamiin rafta. Bofa kana sanuu haboofanni jiru. Waa hundaa jira. Amma gaa halkan fi du'aaraan tun ijoollee gubbaarra ta'a bullee jechuudha. Ijoollee ta'a gubbaarra ta'a bulleetuma ganama ati ijoollee fuudhi gama Nairobi deebi ani as taa'etti deegaan jedhee. Amma gaa maaliin godhaan ifeen jeemma. Baarabaa kana bofni kun akka lafirra deema. Yaa Rabbi nu baasi. Yaa Rabbi nu baasi maaliin godhamma takka jireenya waaqaa keessa jira deemte hoydona duraati kas ta'uu kiyyammaan. Amma maaliin godhee deemeetitiin sharaa tokko ekstra fudhadheen. Sharaa ekstra maaliin godhee amma deemeetiin gaara keessa dhaqee muka gartee barkoo lama qabu. Barkoo lama qabu. Cabsee fidee maaliin godhee bikka sadi kana dhaabee mukaas muree muka gartee qaqallaa cabnee jira jettee fayyidaa kana. Barkoo irraa muree wal keessa naqee amma gaa sottaliin barbaada haada. Amma haadaas maaliin godhee takkaan algee godhee algee fuudhee algee irraa lama nagarsaa jee algee irraa godhee algeen haada dha'uudhaan akkasitti siree tolchadhe jechuudha. Siree tolchadhee waan gubbaa kaayee sharaa gubbaa kaayee jechuudha. Amma gaa sharaa gubbaa kaayee sharaa isa gubbaarra halkan rafaa bofni kun sijaaraa sodaataa jedhiititi deemu sijaaraa tana aarsa. Kan aarsa dees deemu gaa sijaaraa biteetti godhame koddameeta bofa kanaan baadha. Waan ajaa'ibsitummaas bofni bikka sanii siin ciniinu. Ijoollee beeka bofni asiin seenee asiin halkan keessaa waan isaanii keessa asii jala faaciisa qabbana gisee bofa. Ijoollee beeka jiyaata dammachitti. Achi gaa bikka sadi magaalaa goonee haala nyaataas godhachuu biddeenas buusuu ni yaadadha guyyaa takka gaabeelee akkaan ta'u dhabee beekte. Daqiiqaa dukkannanii miree. Takkaa waa godheetis hin beeku. Fuudheetiin daqiiqaan godha jeegaa qooshaa oli jiisee maal godhee bixaaxa ibidda jala kaayee itti shite. Inni finiinee beekte. Fuudheetiin itti naqe haa. Jalli bilchaatee gubbaan keessi jira beekte. Nyaadhe haa. Maaltu naan geeji awwa ajaa'iba. Awas booda ollaa tokko jira sukoree jeniini. Awwa tana dhiisiiti hootu inni jiru baqaa keessa hedduu ture jira sukoreen kun tana dhiisiiti awwa hootu naan jeeti ollaadha. Sharaan kiyyaa inni 78 and 79 amala ni yaadadha sharaan nambara qaba. Dhiisiiti hootu haadha manaa qaba subira nyaannu naan jeetu nutti rakkatini qabadhu waan kaayitiis. Akkasitti gaa seenaan dheeraa haala ajaa'ibaa. Seenaan dheertuudha silaa yerootu nama daangeessa malee waa hedduurra haasa'uu dandeenya. Hanga yeroo san keessa waan inni mul'ate namni hundinuu yeroo san keessa biyyatti galee afran qalloo tana seenaa dhabamte tana dhaloota amma jiru kanaa hojii wal barsiisu. Keessaafuu waan artiitti amma gaa afran qalloo ajaa'amtu malee dubbiin baandii misiin yeroo gartee afaan Oromoo itti haasa'uu hin dandeenye yeroo qursaa badaa keessa turan afaan ofii kanaa haasa'uu hin dandeenye aadaa fi uffachuu hin dandeenye keessatti achi keessa dhaamsa gartee baandii maqaa baandiidhaan dabarsachaa turan nama keenya jaaraa turan. Sikilee jaaraa turan. Ammas gisee afran qalloo jennu nama hundaa keessa ture bahaa lixaa kibbaa fi hundaa keessa turan isii tana. Maaliif carraan yeroo san qaban achi keessatti waan Oromoo dagaagsu. Waan Oromoodhaan nama barsiisu dhaloota barsiisu nama dadammeessu ture jechuudha. Saniif walitti dhufanii maqaa tokko baafatan. Maqaa akkam baafanna jedhee gaamma hojjaasonii maqaan isaan baafatan yeroo san keessatti yedagada Oromoo afran qalloo gosaa godhan jechuudha. Yeroo sani haafan. Yeroo sani yedagada Oromoo afran qalloo gosaa. Maaliif Oromoo keessa naqallaan maqaa jechuudha. Waan biraa baafachuu hin dandeenye. Yedagada Oromoo afran qalloo maal yoo dangaa uummanni kun yedagada Oromoo afran qalloo gosaadha. So laayisasitti baafatanii jiraatanii achi keessa warri abbootii qabeenyaa warri akka Ismaa'eel Galmoodhaa, Jabsalaam, Baabaa Ibsaa Haramaayaarraa walitti konneekt ta'uudhaan jaarmee kan akka gartee inni jabaatu godhaa turan jechuudha. Hin turre egaa nama booda ni faca'anii abbootii qabeenyaatiis
ni ajjeesanii manguddoota sanis ni ajjeesanii. Ni ajjeesanii biyyaa baanii kaan kara jedhaman kutee kaanis qeeroo ganamatti daamee. So haala sanii haalli isaan keessa ture an kanaatutu na yaachisee hojii kiyyaa dhiisee hojii silaatiin akka hojii jabduu hojii bareedduun qabaachaa ture. Isaanuu gaa aarsaa qaalii isaan kafalan maali hojiin teetuun irraa fixu jee gaa waan kana seenee waan san gaa akka milkaa'u godhe gaa nama gargaarsa rabbiitiin. Keessummaan kiyyaarraa nam jabaa namoota hedduun duuba taa'uudhaan gargaaruun kan nama isa gammachiisu waan jajjabeeffamuu qabu isin waa hedduu irraa baratanii je'ee abdachuudhaan as istiidiyoo maayaatti wal agarree inninis daawwattoota mayaashoo kabajuudhaan istiidiyoo maayaatti argamuudhaan mudannoowwansaa umrii isaa keessatti hanga rabbiin isa dandeessise waan keessaa dabre irraa haasoo jirraatii hamma maayyii sagantaa keenyatti nu waliin turan affeerraa kiyyaa. Hayyee. Namni biyya alaa biyyuma alaa jannaani namni kaan biyyaan baa ja'ani karaa lameeninuu haa deemnu amata 32 ol biyya alaa jiraachuun jechuun waan safaadhaadhaa miti. Ganna yookaan bara gadaatti ol lakkoofne gadaa 4 jechuudha nama gadaa 4 ol namni. Alaa gamballee amma deddeebi takkaa beekaa nafa geessini. Ali deddeebi takka dhaan jijjiirama. Himachuu baattus nama gadaa 4 dabarsee. Hoggus ilaalan ijoollee fakkaatu ijoolleedhaan miti amatuma 20 takka homaatii miti. Ani waa'ee sanirraa haasa'uudhaan deemu. Mee hoggaaniif ilaaltu biyya keessaa isaan matee ni beeyta hoggaa deddeebitus waa agartee wal bira qabdee hogguu ilaaltu biyya alaa fi keenya maal fakkaatame. Waan dhibaata haala. Haaluma jireenya keenya keessattuu labannee ammaa fi amma addunyaan takka jannaa mitire. Addunyaan amma asumarra jirti bar. Wanti hundinuu asumarra jiraami. San keessatti nuti bikki nuti jirru kunin fi haalli isaan keessa jiran kun gama teknooloojiinis haa ta'u abbaan teknooloojii uumeessan nuti itti fayyadamaa jirru sun mee akkamitti hubattee me'ati? Maalirraa barachuu qabna jettee? Galatoomii ani dhumaa gaafii kanaa nagaafattaa jetti illee yaadne gaafii bareedduu nagaafatte uummataa keessa jiru nagaafatte. Maaliif jennaan amma waan gari ta'iseen agarree nuti agaruu jira maaliif imeejii gartee suuraa ala jirru ta'ee sabbuu teenya keessatti qaraxamtee jirtuun as dhufna jechuudha. Amma isiniif yeroo gargari noormalaayii isiniif ta'ee jira. Haalli isin keessa jirtan nuti immoo ni agarra waan gari. Biyya teenya tanaa fi biyya biraa waan adda godhu waa hedduudha. Waan san keessa irraa amma qabxu afurii kaasa. Biyya takka waan biyya takka godhu karaa. Tokko. Biyya takka waan biyya takka godhu karaa qabaachuu qaban. Yoo karaa qabaatan biyya san biyya taati. Lammata bishaani. Yoo bishaan qabaatan biyya taati. Sadaffaan tiriika. Ifaa jechuudha. Ifaa qabaatan biyya taati. Afraffaan teknooloojii. Yoo teknooloojii qabaatan waan afran kana biyya yoo qabaatte addunyaadhaan wal qixxaatte jechuudha. Irra hedduu anama Masris ni dhaqa. Biyya hedduu Keeniyaa kanaas ni dhaqa. Afrikaa kana keessaas akka adda addaan ni deema. Biyya Arabaa kana keessaas ni deema. Waan inni duroo ijaaran karaa irratti duroo investi godhan. Yoo karaa irratti investi goote infraastrakchara gartee mana ijaartaa, magaalaa ijaartaa, waan ijaartaa, smart city ijaartaa, bikkoota ijaartaa. Amma akkasii kaatee smart city ijaartee yoo karaan hin jiraanne maali faayidaan isaa? Yoo fooqii ijaartee karaan jala jiraanne maali faayidaan isaa? Yoo tiriikni hin jiraanne maali faayidaan isaa? Sodoroo waan kana irratti investi goote. Kanaatutu biyya teenya irraa waan afran kanaatutu biyyi teenya hin qabdu jechuu miti. Ni qabnaasi garuu sistematti dalagamitu xiqqoo adda marredduu gizee lagalu namni keenya osoo kana karaan hin ijaaramne mana ijaaran. Sistemni kun dhaabbachuu qaba. Bikka sandaa nama akkuma hin ijaaramne kutu godhuu qaban. Dura karaan ijaaramuu qaba. Egaa karaan ijaarame booda manni ijaarama. Osoo manni ijaaramne malee tiriikaa bishaanis seena. Waan kun seenee lafa jala ceehee yookaan bakkuma ta'ee seenee manni sin ijaarama jechuudha. San boodatti ilmoo namaatiin wal qixxaattee jechuudha. Namu barree tattaaffate qaamni haanillee qoy kilippii kan keerratti loogoo kiyya galfachuu barbaada beeksisa kiyya irra kaayyachuu barbaada je'ee achiin booda dhufaa jechuudha.
akkasimoo akkam. Lakki waan sirrii jette ammaan waan takka ammas artistoota keenya waan takka jira waan hin dhabe. Ta duraan duraa namni kun beektaa dura ifiifuu osoo gartee nama gaafanne dura ifiifuu gaafii gadiif gaafachuu qaba. Ana isaan jira. Artistootummaan Oromoo kun kan gartee keessaafuu makka baha Oromiyaa jiru kuni yoo islaamma isaan wal tahanii caayaat kan jala deebi'anii konsertuma waa'ee istiidiyoo kan gubbaa laachisee konsertuma magaalaa Haroma waan kana keessa yoo godhan taate istiidiyoo takka laaftuu ijaaranii beeku. Laaftuu ijaaran. Amma gad dadhabinii yeroo gargar hawaasa qoba soon koman isaan biraas jira beeku. Yoo isaan silaa wal tahanii akka gartee abbootii isaanii tan dabarte waliin jiran sanitti silaa wal tahanii harka wal keessa naqatanii waliin jiraatanii nama biraatirraa waan barbaadan. Maaliif jennaan waan itti qabba gartee barnoota ittiin qaban saniin muuxannoo ittiin qaban saniin hawaasarraa hawaasa saabanii godhachuu danda'an istiidiyoo jechuudha. Isaanis ifiif fidanii beekaa artistoonnis. Akkana takka kana mul'atu. Ifiif dura sossoo qaban. Nama sossosuudhaaf.